Ameerikaan haala argamee hin beekneen harka Iraan irratti kufaa jirti yookaan ammoo salphachuu irratti argamti. Dhuguma xiyyaaronni waraanaa gurguddaan Ameerikaa lama turtii isaatii muraasaa keessatti Iraaniin daaraa ta'anii caccabanii lafatti kuffifamanii jiru. Xiyyaarri Ameerikaa guddichi F-15 jedhamuu fi addunyaan sodaattu erga har'a Iraaniin haleelame booda galgaluma kana wayita nuti oduu sana qindeessaa jirru xiyyaaronni Ameerikaa lama kan biraa daaraa ta'anii jiran Iraan keessatti. Kun Iraan seenaa hojjechuu Ameerikaaf ammoo kufaatii guddaa ta'e. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo haala biyya keessaa osoo hin taane haala biyya alaatiin dhufne. Taateewwan biyya alaatiin dhufne jechuu barbaanneeti. Egaa jalqaba irratti warri yuutuubii kanaaf haaroo taatan yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib qofa otoo hin taane odeeffannoowwan jiran irra dhaabbannee haala jiru yaada keenyatti daballee isin biraan ga'uudhaaf yuutuubii kana banne. Egaa yuutuubii kana sabiskiraayib eega gootanii mallattoo bilbilaa achi cinaa jirtu san bantanii odeeffannoon teenya kallattiin gizee gadhiifne akka isin bira geessu akka gootan kabajaan isin gaafan. Egaa hara waan qabanneetti isin dabarsinaa nu waliin tura. Ameerikaa fi Israa'el erga Iraan irratti waraana bananii har'a guyyaa 36 geera. Kunis guyyaa 40tti deemaa jira jechuudha. Waraana bultii 40 gahaa jiru kanaan dhugaa dubbachuuf waan hin eeggamintu Ameerikaa fi Israa'el illee mudachaa jira. Waraanni kun eegalee guyyaa 36 miti. Guyyaa 3 waan turu namni hin seene yookaan akkuma Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa haf gootee biyya sanii fuutetti Iraanis ni fuudhamti yookaan Iraanis akkasumatti cabxijaanii hedduun eegaa turan. Dhugaa dubbachuudhaaf warri Iraan abaddan harka hin kennine waraana kana itti yaadanii Ameerikaa fi Israa'el irratti bananis Iraan haala namni tokko hin yaadiniin addunyaa guutuu quba tokkoon dhaabaa jirti jechuudha. Addunyaa guutuu quba tokkoon dhaabaa jirti qofa otoo hin taane Iraan waggaa 40 qoqqobbii turre ture. Garuu qoqqobbii isiin guyyaa 40 addunyaa irratti labsite addunyaan Itoophiyaa dabalatee dhuga dubbachuuf qormaata jabaa keessa jiran. Waraanni kun eegalee har'a guyyaa 36. Addunyaan har'a sababa Iraaniin guutummaatti hojii dhaabaa jirti. Fakkeenyaaf Itoophiyaan har'a Itoophiyaatti konkolaataan baay'een hojii dhaabaniiru. Wanti boba'aa fakkaatu biyya hin jiru. Ijipti biyyi diina seenaa Itoophiyaa guutummaatti hojii dhaabde. Itoophiyaan hamiifuu konkolaataawwan muraasni inni socho'anii konkolaataawwan muraasni irra caalaa jechuun dandeessa. Kan abbootii qabeenyaa hojii dhaabanii jiru. Ijipti immoo sa'aatii hojiitillee murteessite. Ifaa dabalatee jechuudha. Kuni Ijipti qofaa mi beekaa guutuu addunyaatti immoo biyyoota lamaan akka fakkeenyaa fudhanne malee guutuu addunyaatu sababa waraana Iraaniin mana hidhaa keessa jira jechuudha. Iraan sadarkaa kana jabduudha jee namni tilmaamee hin turre beeki. Dhugaadhaan warri san jaba akka ta'an duraanuu ni beekama. Haa ta'u malee amma garuu jabina san agarsiisuu bira kutaniiti seenaa addaa hojjechuu jiran. Maaliifuu Ameerikaa addunyaan sodaattu Iraan dura dhaabbachaa jirti. Iraan Israa'el dhiisu duraanuu hedduu wanni itti ilaaltu Ameerikaa gargaara waan ta'eef malee. Guyyaa ji'a tokko lolli kun ture jee namni yaadeen jiru. Har'a lolli kun guyyaa 30 ga'e. Baay'ee kan nama dhibe garuu xiyyaaronni Ameerikaa haleelamanii kufan miti biyyoota akka keessatti namni waraana Ameerikaa tokko yoo dhawame qiyaamaan biyya san qabatte. Ameerikaan amma akkuma beenu erga waraana guddaa saniitii as Ameerikaan addunyaa tana harka tokko qabatteeti sodaachiftee jiraachaa turte. Biyyoota baay'ees akkuma arginu kana cabsiteeti pirezidaantota isaanii fa'aa guyyuma tokko qabdee hiite akkuma Veenzuweelaa jechuudha. Iraanis akkas godhuu karoorsite. Garuu Iraan addunyaan akka itti Ameerikaa ilaalaa turte sun guutuma cabsiteetti. Fakkeenyaaf eega waraana kun eegalee guyyaa 36 keessatti waan muraasa ta'an har'a qofa yoo fudhanne har'a xiyyaarri guddaan addunyaan nu sodaatu tokko xiyyaara humna qilleensaa hunda dabruu danda'u F-15dha. F-15 Strike Eagle kana har'a Iraan dhooyitee lafa buufte. Xiyyaara kana amma durallee dhooyitee yeroo lama lafa buuftee turte tartakka F-18dha. Tartakka tokko yaadadhu. Iraanuma keessatti lafa buustee turte. Hedduu keerin goone namni yookaan waa isaa hedduu nafarsine. F-15 kun ammoo baay'ee jabaadha jedhanii humna qilleensaa kamuu akka to'atutti amanama. Haa ta'u malee xiyyaara kana har'a isiin dhooyitee lafa buusuun addunyaa irratti ijoo ta'ee baay'ee afarfamaa jira. Iraan. Ameerikaanis xiyyaarri isii guddaan kun dhabamuu mirkaneessiteetti. Xiyyaara kana keessa namoota lamaatu ture tokko ogeessa meeshaa waraanaati. Lammaffaa immoo paayileetiidha. Xiyyaara kana keessa namoota jiran lamaan wajjin xiyyaarri kun haleelame ogeessi meeshaa waraanaa ammayyuu hin argamne. Paayileetiin garuu baraarameera. Miidhamee amma hospitaala jira. Xiyyaarri san guddaadha. F-15 jechuun namuu akkuma dhagaan sun akkuma dhagaa turre san. Har'a Ameerikaan biyya Afrikaa takkaaf xiyyaara kana gurgurtu. Biyyoota baha jidduu galeessaa keessatti Suudi Arabiyaadhaaf dhiyoo tana gurgurte malee
haga ammaatti wanniitu qaba. Turkiitu qaba. Israa'el ni qabdi. Biyyoota kan hin gurgurtu. Fakkeenyaaf Ijipti yeroo baay'ee xiyyaara kana fudhachuuf yaalte garuu Ameerikaa hin eeyyamne. Ameerikaan sababii Ijipti Israa'el irratti duultuuf jecha dhoorkattee turte. Ammoo kaayyoon Ijipti guddaan xiyyaara kana yoo argatte Itoophiyaadhaan doorsisuudha. Tokko hidha haaromsaa jechuudha. Xiyyaarri kun hidha haaromsaa xiyyaara tokkicha diiguu danda'udha. Xiyyaarota kaan caalaa xiyyaara jabaa fi hidha haaromsaa diiguu danda'udha. Balaa yoo qabaateyyuu ittiin Itoophiyaa doorsisuudhaaf karoora qabdii turte. Haa ta'u malee Ameerikaan xiyyaara kana Ijiptiif kennu hin eeyyamne sababa Israa'eliin. Xiyyaarri Ameerikaan akkasitti eeggattuu fi addunyaarraa eegdu kun har'a Iraanotaan daaraa ta'e yoo siin jaani hin amantuu jechuudha. Namni hundi akkuma tilmaamne sana bakka hunda seenee tuma beena. Haa ta'u malee hin danda'amne humni qilleensa Iraan daaraa godhee lafa buusee jira. Baay'ee kasee ajaa'ibu garuu xiyyaara san qofaa miti. Amma galgala kana wayita nuti oduu tana qindeessaa jirrutti xiyyaaronni Ameerikaa lama xiyyaara kana warra xiyyaara kana keessa turan baraaruudhaaf ba'an lafa bu'aniiru. Dhooyitee jechuun lafa buustee jirti Iraan. Tokko xiyyaara guddicha eeteen jedhamu Waarzoogiin Iraanuma keessatti xiyyaara tara duraa F-15 kufe kana yookaan Iraaniin haleelame kana baraaruudhaaf deeme. Waarzoogii jechuudha. Eeteen Waarzoog kajaamu kun. Haa ta'u malee dhoomeen lafa buufamee galoo galaanaa keessa buufamee jaan. Gabaasa kana kan hojjete immoo miidiyaa guddicha Ameerikaa New York Times'idha. New York Times'iin qondaaltota Ameerikaan lama dubbiseeti. Kaan immoo heelikooptarris ogeessa osoo barbaacha deemuu daaraa ta'ee jaan argite. Ameerikaan baay'ee harka Iraanitti kuftee jenna bakka already harka Iraanitti kufte guutummaatti. Iraanonni sadarkaa kanatti humna qilleensaa jabaa F-15 lafa buusu qaban jee namni yaadeen durree jechuudha. Dhugaadhaan Iraan haleelamtee jirti. Guyyaa haga kana keessatti miidhaa olaanaan dhaqqabee jira. Namoonni nagaa baay'een du'anii jiranii sabira dabree Ayatollah Ali Khamenei hoogganaan biyyattii waraana Israa'elii fi Ameerikaatiin ajjeefamee jira. Ta'ullee Iraan garuu hooggansa torba qopheessiti yaa'an duraanuu wal jala abaddan sirni sun osoo hin diigamin osoo biyyi san hin tuqamin ammallee biyyattiin itti fuftee guyyaa 36 Ameerikaa fi Israa'el biyya lamaan lolte. Biyya lama bichaa miti beek biyya lama tolchitee waraanu jirtudha. Garuu biyyoota Arabaa kana hundatumu jirti Iraan. Hundatumutti jirti qofa otoo hin taane addunyaa guutuu immoo akka diinagdeedhaan qat gootee jirti jechuudha. Eenyutu yaada Iraan akkanatti mana hidhaan golchite jee amma mana hidhaa jira beekamu nuti amma warri Afrikaa jiru akka malee mana hidhaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Biyyi nuti jiru hundi boba'aan qabdu sochiin dhaabbatee jira. Haga ammaatti biyya Keeniyaa qofatan xiqqoo wayyaa sababa waraana Iraaniin guddoo hin miidhamin biyyattiin xiqqoo siyaasaan tasgabbii waan qabduufi. Kanaaf amma xiyyaarri lama galgaluma kana kufee yoo siin jaan waan ajaa'ibaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kun humni qilleensaa IRGC ammallee jabaa ta'uu agarsiisa. San bira dabree Iraan addunyaa kana gara fuula duraatti hagam akka qoruudhaaf jirtu tilmaamuun nama dhibuu jechuudha. Ameerikaan amma fakkeenyaaf Ameerikaan har'a sadarkaan Ameerikaa guutummaa gabbu'ee jira. Kabajaan Ameerikaan dur addunyaa bira qabdu zeeroo ta'ee jira. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyyoota Awurooppaatii wajjin waggoottan 60-70 dabran hariiroo jabaa qabdi qofa otoo hin taane biyyoota addunyaa ittiin doorsisaa turte warra Awurooppaa qabattee Ameerikaan. Har'a warri Awurooppaa Ameerikaa jalaa didaniiru. Fakkeenyaaf waraana Iraan irratti gaggeeffamaa jiru keessatti Awurooppaanonni hin hirmaanne didaniiru. UKtu xiqqoo bakka qubannaa humna qilleensaa kenne malee Faransaay, Speen dabree biyyoonni akka Xaaliyaan tasuma. Xiyyaara waraanaa isaa Ameerikaa simachuu didanii Ameerikaan har'a Awurooppaan jalaa diddeeti Awurooppaan dantaatee yaanii waraana kana keessa ba'anii jiranii jechuudha. Israa'elii fi Ameerikaadha amma warri taftafii jiru. Israa'el amma galgala kana wayita nuti asumatti oduu qindeessinu haleellaa Iraan irra raawwachuuf turte dhiistee turte. Sababiin isaa sodaattee jechuudha. Sababa xiyyaarota amma kufaa jiraniif jecha ajaa'iba. Sanii miti. Gaafa gama Israa'elittis deebinu Iraan waanuma argamee hin beekne godhu jirti. Amma Teel Aviv dabalatee magaalota gurguddoo hunda tumtee waliin geessa Iraan. Gamoolee kana akka Gaazaa diiguu jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Dur Ayirandamiin yookaan humni ittisaa Israa'el addunyaa irratti jabaadha jedhamee beekama. Humna san cabsitee seentee Iraan amma kaleessa boombaa guddaan Teel Avivitti cabe magaalaa guutuu balleessaa oolee jechuudha. Dheecha lafa tana deeme Israa'el Iraan dachi seenetti boombaa lafa keessa jiru guddaa biyyatti daaraa godhee magaalaan Teel Aviv jeeqamaa oolte kaleessa bishaan qofaan haleellaa misaa'ilaa Iraan irraa kan ka'e jechuudha. Sadarkaa kanatti Ameerikaa xiyyaarri isii Iraan keessa daaraa ta'a. Dabree ammoo UAE, Saudi Arabiyaa, Kuwait, Qatar,
Oman takkaafutu hin jirtu Iraan irraa cufa tumtee waliin ga'u jirti. Waraanni kun guyyaa 36 itti fufe keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru keessumaa uummanni nagaa kun ammoo beekamaadha. Yeroo hunda Israa'el ajjeesutti amantii yookaan waraana keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuun beekamti. Kanaan haleellaa raawwachaa jirtu namoota nagaatiif kan addan baastu Israa'el Tel Aviv dabalatee hedduu namoota gatuu irratti ergamte. Amma namoonni 3,000 ol akka ajjeefaman Reuters guyyaa 2 dura gabaasee ture Iraan keessatti. Iraan garuu odeeffannoo qulqulluu ammallee hin kennine namoonni isii kana gaate kadu'aa jiran himteetti. Isaa keessatti immoo qondaaltonni mootummaallee ajjeefamuun ifa. Walumaa galatti waraanni kun eegalee har'a guyyaa 40 dhiyaachuudhaatti yeroo jiru Ameerikaa fi Israa'el garuu akka yaadan caala dhageettiin addunyaa bira qaban zeero hufanii jiran jechuun dandeessa. Silaa Israa'el dhageettiin qabdu Ameerikaa malee Ameerikaan garuu dur dhageettii qabdi turte addunyaa biratti har'a xiyyaaronni isii sadarkaa kanatti kan F-15 inni dhawama jee namni yaadne daaraa ta'uu irratti argama miidiyaaleen idil addunyaa keessumaa miidiyaaleen warra lixaa irra breaking news yaanii gabaasu jiran Ameerikaanonni iyyuu har'a maaltu akka ta'u jiru bitaa galu jira jechuudha gaaffii kaaseera. Yeroo ammaas Ameerikaan humna qilleensaa Iraan hunda to'annee jirreettutti xiyyaaronni isicha keessatti caccabaa jiranii jechuudha. Waraanni Iraan kana fakkaata. Waraanni Iraanii wal qabatee odeeffannoo biraatis deebinee wajjin kanaa sooyinutaa yeroo gaarii qabaadha.